Ashama harka fuunee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechuu jaaladha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galeetu hordoftoota kiyyaa jirra jirtu harka fuunee isiniin jedheen jira nagaa keessanii har'ummoo viidiyoo biraatiin isinitti deebi'ee jira. Innaa maalidha hojjettanii galgala yeroo hundumaa waan hin dibadhu tokko isinii qabadhee dhufee jira. Jirtu hundumti keessaniyyuu kan biyya keessaa kan biyya alaa insuma hunda isaatiin dura biyya keenyaallee nagaa haa kadhannu walillee haa jabeessinu walaa barbaannu walaa jabeessinu isiniin jira. Hundumti keessaniyyuu galatooma warri immoo na jabeessaa jirtanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentii barreessuudhaan jabaadhu warri naan jechaa jirtan galatoomaan isiniin jira. Baay'een keessan jabaadhu jechaa jirtu hundi keessanuu galatoomaa galata guddaa na biraa qabduun isiniin jedha. Baay'isee galata guddaa na biraa qabdu warreen sheerillee naa gochaa jirtanii akkasumallee koomentiidhaan jabaadhu kan naan jechaa jirtan baay'een keessan jirtu galatoomaan isiniin jira. Hundumti keessan wal haa jabeessinu isiniin jedha. Yoo nuti wal jabeessine malee namni dhufee hormi dhufee nu jabeessuun isiniin jira wal haa jabeessinu isiniin jedha. Hasumaanii nagaa bichaa isinirra dheeressu wanta nan galgala fuula koo dibadhee isin agarsiisa jechaadha. Kun akkuma argitan kun dammadha jechaadha. Dammasuma akkasitti gabaabatamu osoo hin taane manatti kan dhufe cuunfii as keessa naqadhee jechaadha. Akkuma argaa jirtanii kunoo argaa jirtu kunoo damma kuni jechaadha. Damma kana fuula kiyyan dibadha jechaadha. Fuula kiyya dibadhee daqiiqaa 30 tursiisee ofirraa dhiqa jechaadha. Kunoo yeroo haasaa jaraa hojjennu sana fuula kiyya irratti baay'ee waan akka finnisaatti natti yaa'a jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan gugurraacha'ee jira. Kunoo naannoo kana irratti illee xixiqqaatee akka waan mul'anne zummadhee addaata jechaadha. Yeroo kunoo zayitii irratti waan argine xabbafnu batalaa warreen nyaata hojjetan ni beektu. Kanaaf yeroon isa hojjedheedhaan natti dhufa hamma kana dibadhaa isiniin jedha. Har'uma wal wajjiniin jalqabna. Galgala dibadhee ilaaleen tureen guyyaa 3 fi ilaaleen kan ammoo akkasiin dibattan yookiin akkasiin waa tokko irraa barattan barbaadee isiniif qabadhee dhufee jira. Isinillee itti fayyadamaan isiniin jira. Kun akkasitti illee ba'uu danda'a. Isiniin jira akkasitti illee keessaa fuunee illee dibachuu dandeenya. Kun akkuma argaa jirtanii kunoo argaa jirtu haala kanaatiin akkuma argitan akkasitti itti fayyadamaa jechaadha fuula kootti. Akkasitti quba kiyyaa fuudheen akkasitti amma fuula koo iddoo nantinii jedhe hunda isaatti dibadha jechaadha. Yoon barbaade wal faana dibachuu nan danda'a. Yoon barbaade immoo hiddumaan akka finnisaan addaate yookiin natti yayyaa'e qofa dibadhee dhiisuu nan danda'a jechaadha. Maaliif goodaadhaan bitamne waanta ta'eef waan na shakkisiisuu hin qabu. Harka kiyyaan cuunfeetti godhadhe waanta ta'eef manaa baasanii fidanii jechaadha. Sharri koonii qabu. Mee koottaame isinillee isiniif hin kenna. Mana kana oluma guuree taa'a. Kunoo iddoo kunoo kana irrattidha kan inni yaa'ee jiru jechaadha. Inni sumarran dibadha gaasinis fuula keessa wal faana dibachuu dandeessu maa rakkoo tokkollee hin qabu jechaadha. Itti fayyadamaa isinillee akkuma koo kana warreen rakkattanii warreen shaarbii yeroo uffattan shiffitaa isinitti yaasillee ho'ina guddinaa fi shunkurtii keessa waan oolluuf yeroo shunkurtii qabannee baanee gara goodaatti baanu ani daqiiqaa 5 ol aduu keessa deemee kilaasii koo dhufa. Kanarraan kan ka'e baay'ee natti yaa'ee jira jechaadha. Akkuma argitan kunoo akkasittiin dibadhaa jechaadha. Kunoo akkasitti waliin gaa sirriitti maasaajii gootu akkasitti argamaa jira natti fakkaata. Kunoo fooliinsa qal'aalaan urgaa akkuma waaqsa biyya keenya na fakkaate yeroo ani nyaadhu arraba kiyyayyoo na dhukkubsaani. Damma yoon qamma sanii dhukkubaana. Itti fayyadamaa isiniin jedha baay'ee namatti tola. Fuula keenyaaf baay'ee gaariidha. Isiniin jedha manarraa balleessaa jira. Ittuma fufeen isinii hojjedhaa isinillee na jabeessaa laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan koomentii gochuudhaan waan isiniin galle immoo gaaffii isiniin galle immoo yoo sirrii miti ta'e sirrii miteedhaa caafa. Homaa rakkoo tokko hin qabu. Namni gara daandiitti wal deebisan isiniin jedha. Kunoo haala kanatti hin dibadhaanii. Kan harka dibadhu illee ni qaba isiniin hojjedha sallee. Yeroo darbes viidiyoo tokko hojjedheen ture jechaadha sarrattis. Kunoo
na jalaa cufamee dhiifama. Kunoo akkasumatti hojjedhee fidadhee tanan dibadha jechaadha. Isaan booda sirriitti maasaajii godhaa. Daqiiqaa 30 booda nan dhiqadha. Daqiiqaa 30 booda nan dhiqadha jechaadha. Edda dhiqanne immoo maal akka ta'u walumaan ilaallaa isiniin jedha. Kunoo kun argartan guutummaan fuula kiyyaan dibadhee jiraanii. Wanta gaaffii isinitti ta'e immoo na gaafadhaan isiniin jedha. Koomenti godhaa, laayik sheer godhaa. Nu jabeessaan isiniin jedha. Amma biiroo keenya keessaa baanutti waan gagaashaa kan iddoo finnee hojjennu hin qabnu isinis ni beektu. Yeroo biiroo keessaa waan immoo waan gagaashaa gadhiisuu dandeenya. Ammanatti waa margine gagadhiifne jechaadha. Kun akkuma argitan dhiqadheen dhufee no fuulli koo waan inni bareedu kun akkasitti argitu hundi kunoo no daqiiqaa 30 qofa ofirra tursiisee isaan boodatti dhiqadhe jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan fuulli kee kunillee argaa jirtu. Innaa kana isiniin jedhaa laayik sheer gochuudhaan na jajjabeessaa. Laayikiidhaan jalqabaa sheerii godhaa. Hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jedhaa. Galatoomaa amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan tura.